amma Ramadaan illee iskalaara jedhe. Rabbi jechaan La dhageeffadhu gaa. Ramadaan illee iskalaara jedhe. Yeroo Ramadaan namni nama walirraa ajjeese iyyuu namni abbaan fedhe wal lole iyyuu araarama jedhani. Atotoo namni nama ajjeese iyyuu wayyuure kan kee kanarra badii kee kanarra otoo nama ajjeesanii isa wayyaadha. Kalaasiin balleessa waan balleessanii. Ati maal biraa haftee nama ajjeesuurra? Ati akka gudduma nama ajjeeseeti. Kalaas waan balleessi ni balleessee jecha jira bara. Ni balleesseeti waan dabre waan tartee dhiifama nu godhiiti. Amma booda wali araarne waliin jira. Daa'imman ta'in akkasitti fanna. Atillee amma da'uuf deemtaa adaa kalaa jirta. Booda yoo na kadhattee nu argattu. Dhageeffadhu. Si kadhadhaa daasayyuu. Booda yoo na kadhattee miila amma faayin guddeemi. Osoo amma dubartii biraan fuudhin. Ka'ee amma sa'aatii kanatti. Walitti deemina. Dhageeffadhu. Kudhannee si digdamma fuudhin. Osoo dubartii biraan fuudhini wali araarna takka jedhe qabadhu achitti. Maaliif booda yoo dubartii biraa fuudhee achi kaatee ammoo akkana maarree atillee rakkachuurra namni amma akkana guutuun si jala deemee akkana si kijibu si gorsu kun guutuun yoo atamma guyyaa takka deettee yookaan namnummaan dhufee assalaamu alaikum siin jedhu hin jiru. Anamma akkana beeku. Hiyyaadhatte yoo ta'e yeroo mucaa yookaan deettu yeroo mucaa duraa deettu guutuun sirraa baqatee namni nyaata marqa akka dubartii kushiinaa keessa deemee. Eenyuun narraa baqate? Dhageeffadhu akka dubartii kushiinaa keessa deemee marqa sii godhaa ture eenyu akka ta'e ni beekta. Hiyyaadhatte yoo ta'e jechuudha. Garuu isin dubartiin sammuu keessan cufaadha muqaffara. Waa takka yaadda. Sammuu keerraa nu dhageeffadhu. Sammuu keessan cufaadha nama isin fayyaduu fi nama isin miidhu addan beektan. Amma dubartoonni akkanas jala deemtee maarre inni akka siin jettuunni osoo atamma qineensifattee wannaa jette namni asii harkisee mana yaala si geessee achis si wannaa godhan jiru. Namni nyaatumaa waa dhufee waa sii godhan jiruuti. Wanni dabreeti amma ni araaramna. Dhiifama naa godheeti walitti deemi. Anamma nyaata naa godhe jeessi. Carraa sii kennaaralla. Carraa sii kennaara. An booda yoo imimmaan dhiftee dhiiga boottee hin argattu na dhabuuf deemta. Dafi. Si argachuuf sitti hin gammade seeteen. Anumtuu si deebisuuf sitti hin gammade seeteen. Ati yoo fete gammadi yoo fete hin gammadini ati dubartiidha waan taateef sammuun dubartii xiqqishoo ani bal'isanii yaaddani. Waan amma kun fuuldura keessa jiru malee waan maaltu dhufaa maaltu jira waa waliin mazzantanii waan dhufu waan kana adda baasanii waan hin beekneef an kanaaf sitti nu jira. Atumtuu nama taatee yaaddee ganamatti muukeeti. Kunoo mee akka immoo namaatti yaaddee gaatumtuu. Atumtuu yaaddaa? Yaadeetiin kan siyaa ta'u. Maashaallah. Yaadeetiin kan siyaa ta'u. Maashaallah rabbi jarra saambisu. Ati yaaddoo osoo hin ta'in bakka galtu dhabdee namuu barandaa isa jala seensisuu didee si raffisuu didee akkas ta'uu jirta mi'a tajji. Mishnaa yaaddee ati namaa yaaddoo ofii keetirra. Takkaasii namaa obbira darbee namaa yaadu argee hin beeku. Kun ammaa kunoo si yaadaa. Laa anaa yaaddee miti ammallee. Ofii keetii yaaddee jirti. Namni hundumtuu si xireeffate karaa irratti illee si jibbee siin jechaa si bira darban hundumtuu. Kanaaf malee waan biraatiin mitati. Eenyu yoo magarta akka inni mana darbatu biyya kana na bira dabree magarta. Maali manuma keessa waliin jirraame asuma waliin hin jirru. Bakka feetoo jiraattu maali beekaa siin jedhe? Nam beekaa siin jedhe si caala beeka. Waan namni siin jechaa deemu nam beeka. Kanaafuu bakka seentu dhabdee namumtuu mana isaatti seensuu didee akka kadhataa mana namarra naannoftee dadhabnaani caaltuun na deebisteettee yaaddee. Ajjiib bakka seenuu dhabaafi akkana rakkatti dhiphattee nafe. An saraan qixxeen namaan beeku. Saraan qixxeen. Waliin geessa gamdumtuu si nam feesi jibbe. Dhageeffadhu magaalaan kun guutuun namaan beeku. Namni guyyaa tokko nama bulcha lama nama bulcha sadii nama bulcha torbee tokko nama bulcha kanaan booda si jibba. Atamma kanaafuu anam bakka sin jechu jiru. Karaa gabaabaa jechuudha. Itti yaaddee, itti ilaaltee, itti raftee, itti nyaattee waan amma isin jechaa jiru kana murteessitee yeroo gabaabaa keessatti walitti deebiin waliin jiran. San ta'uu baannaan an ammas qabamuuf deema. Qabamuuf deemna. Ammas ani booda dhageeffadhu gaa booda yoo jettee dhaabattee guyyama deetu sanuu jaarsa fidiyoo jiran yoo radda waliin dhufu. Amma jala murtiitti. Namni si barbaadu hin jiru. Amma jala murtiitti ma. An du'ee jiran. La mana yaalaatti dirqama guyyaa dubartiin deettu jaarsi argamuun dirqama. Yoo hin jiraanne yoo hin jiraanne yoo du'ee jirate waraqaa ittiin awwaalan fidii sin jedhan. Waraqaa asitti awwaalan. Biyya Arabaa keessa jirra kana kijibuu hin dandeessu abbaa feete. Waraqaa asitti awwaalamne hin jedhan biyya amma fiduu hin danda'u hin jedhan. Amma kana si waameef kanaa miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan
bakka isin jirtan hunda nageenyaa jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha har'a wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii ajjin samuuna kana bichaa yoo ta'in erga faayoon mana kanaa baate guyyaa hunda dhufee na rakkisaa jechuudha guyyumarraa dhufee na rakkisaa jechuudha maaliif akka nama chaanaala natti kenne chaanaala kiyyaa jedhee na rakkisaa faayoon immoo kaleessa sagalee na ergitee akkuma isin dhageessanii chaanaala warra oldaa keetii bira kaa'ee godinitti kiyya sana bira kaa'ee achi deemiti fuudhititti kenninaan jettee ani immoo deemee chaanaala isaa kana fideefii jira jechuudha maaliif akka maqaa chaanaalaatiin lammaffaa mana kiyyan geenye isa godhaa jechuudha maaliif ani isaa miti jechuudha ani akka isaa miti akka isaa toon ta'ellee ittiin kennu jechuudha maaliif rabbii sodaadheetani chaanaala isaa kana nan deebisaaf jechuudha otoo akka isaa ta'ee otoo akka isaa yaade chaanaala kanallee in argine jedhee yoo dhiisuu nan danda'a gurgurachuu nan danda'a jechuudha gurguree ijoollee kootiin guddifachuu nan danda'a jechuudha garuu an akkas hin fedhu akka namaan fedhu waan namaan fedhu waanuma kiyyaa xiqqoo rabbi kadhadhaa jechuudha barakaa keessa naa busee rabbi kadhadhee akkasitti malee waan isaa kana hin fedhu jechuudha maqaa chaanaalaatiin akka dhufee guyyaa hunda barri kiyyarra hin dhaabanne ittiin kennaa jechuudha chaanaala isaa fudhatee isaallee chaanaala isaallee argaa isaaniin barbaadu jechuudha chaanaala isaa asitti amma waamee ittiin kennaa jechuudha maaliifin kaameraa kee wadhee beektu ajjii yoo fudhatellee deebi'ee hin fudhannee jedha nama funduratti yoon kenneen malee deebi'ee hin fudhannee natti hin kennine jedhee na kaaduu danda'a jechuudha yoo barbaade gurgurate maaliifi samuuna kana dubartii dhabee oliif gajjanjaa jira natti fakkaata nama birreerraa nyaatu dhabee oliif gajjanjaa jira kanaafuu chaanaala kana gurgurate akka barbaade godhe hin argine natti hin kennine jechuu waan danda'uuf kaameraa kiyya keewwadhe kaameraan kunillee akka ragaa naa ta'uuf viidiyoon kunillee akka ragaa naa ta'uuf akkasitti itti kennaan jechuudha akkasitti itti kenna malee akkanumatti waamee lafumaa ka'ee ittiin kennu jechuudha maaliif amala isaa waan hin beekuuf jechuudha akkasiin isin jedha amala isaa waan hin beekuuf akkatti itti kennuu hin barbaanne jechuudha iimeelli isaas waan hundesaa kun asirra jira jechuudha akkasumatti otoon barbaade an telefoona kiyyatti galchadhe dhiisuu nan danda'a jechuudha fedha waan isaa waan ta'eef wanti namaan godhu xiqqaadhuma kan ofii wayyaa jechuudha xiqqaadhuma qulqulluu kan ofii nama wayya malee wanti nama waan tokko namaan godhu wanti nama waanuma namaati kan keessanayyuu kan xiqqatti sanayyuu si jalaa fudhatee bada malee wanti nama waan tokko siif hin godhu jechuudha kanaafuu waanuma namaati wanti kee waanuma keeti akkasitti namni waan nama barbaadu bareeda miti ittiin kennaa jechuudha naan dhufee dawwaleefi ture amma dhufaa jiranitti fakkaata inni dhufutti kaameraa kiyya dhoksadhee taa'ee isa eegee isinuma fuulduratti itti kennaa nafaana tura. Hey. Sen. Selam. Mana? Ucap. Ucap yo ra dimma qabda. Ucap yo ra dimma qabda. Kayf dimma qabda ma? Daam kiyar dimma qabu? Qabdu. Daa'ima kee maaltu godhe? Daa'ima kee ta'uu qabarte? La qilleensa dhalti daam kiyyaa miti. Daa'ima kee qilleensaan hin dhalle. An sin jenne bar sin gaafa nagar isii es jirti sin jedhe laalu bira. Maalirraa laaltan sin jedhe? Maalirraa laalta? Guyyaa dhufu hundaa kararraa qabdeeti mana kan nyaatu sababni maal? Otoo abbaa taateen sitti agarsiisa malee karaarraa qabeessa yoo amuu qaba. Daa'ima kiyyaan sitti agarsiisuu hin fedhu. Maalaadha immoo daa'imaan dhufte? Daa'ima sitti agarsiisuuf hin si waame sitti fakkaate? Ejjirti kan as fidmee ilaala. Wanti irraa laatu tokko hin jiru. Amma karreen gangalatiin hojjetii taa'e kaa. Meedii qorra faayidaa hin kaasin. Faayimee maal raftaa miti? Dadhabee rakka badaa wallaa. Faayimee seerti. Si dabaltee? Faayoon seerti. Si dabaltee? Ati eegduu unuma faayoo wanni faayoon seete? La si dabaltee? Lees na dawwalti.
ليش ما دولت؟ كيف سين دول له ما أنا دولت ما صامتين وش يدور يوم مسانو كي تاتي ما تو مسانو كي يقول أما كم فايو كيس كم وني كيس إيسيتي أما أسكي سبعة سنة كي سبعة تمو أسوق زيرت دولي في قافة سلكي قبل نت تليفونك ينقفت كم برات أي دولي في قافة يا أخي تليفونك يعني يودي كات تليفون شيء جاء إذا وليت نجلا كاسودي أما ما أقول سوسي أسكي سبعة كابودي ما يصيرتي ما لو شو قبل باكسنجت أونات ها ما لو شو قبل إيه سباسي ليتي ما لو قدامه ما سجلت بكا في إيه سباسي أسدري تبدي إيه كتامي إنين أنتو لا سبات تدم تقاس تستن دمتو أكيد دت سبات تدم تفيتا كلا يعني دبات دمتلي إيه دم ترت كلا كستانا الحمد لله بقى دمتلي بتقول إيرانك ها أنا متجاوز الترارم أنا كان رارك برباد ما لقي نمرات من الناس الترارم خلاص ربي لما خلاص وني دبر سنة بوتون أما رمضان اللي سكلا رجيت ربي جيتشان لا ولا كيف أدوها رمضان اللي سكلا رجيت يرو رمضان أني نمو اللي رأجي زينا من أبا في يولو لي يوي أرى رمجران أتونا من نمجيس يو ويورة كان كي كان ربا دي كي كان ربا أتونا نمجيس دي سوي هذا خلاص ينبلي وان بلي زين أتى ما البرافت من نمجيس ورا أتى كل دم نمجيس هذي خلاص وان بلي سيني بلي سيج جرابر ني بلي سيتي وان دبري وان ترتيب ديفون وديتي أما هو دول أرى نقول جران دائما تينا كسبت فانا أتلي أما دوف ديم تا كلاج تا بودا يونا كرتينو أرجعتو لكن فرق سكرت أهدا سيد بودا يونا كرتينو مين أم فاهم قدامي ها وصو أنا مدبرتي بنا فورين ها كاي أما كساعتي كنت ولد ديم لكن فرق كل سيدي كده مفهوم وصو دبرتي بنا فوريني ولد أرى تكجي كبر دكتي maaliif booda yoo dubartii biraa fuudhee achi kaatee ammoo akkana maarree atillee rakkachuurra namni amma akkana guutuun si jala deemee akkana si kijibu si gorsu kun guutuun yoo ati amma guyyaa takka deettee yookaan namnummaan dhufee assalaamu alaikum sin jedhu hin jiru. Anam akkana beeku. Hiyya dhatte yoo ta'e yeroo mucaa yookaan deettu yeroo mucaa duraa deettu guutuun sirraa baqatee namni nyaata marqa akka dubartii kushiinaa keessa deemee. Eenyuun narraa baqate. Dhageeffa akka dubartii kushiinaa keessa deemee. Marqa si godhaa ture eenyu akka ta'e ni beekta. Hin yaadatta yoo ta'e jechuudha. Garuu isin dubartiin sammuu keessan cufaadha muqaffaadha. Waa takka yaadda. Sammuu keerraa nu dhageeffadhu. Sammuu keessan cufaadha. Nama isin fayyaduu fi nama isin miidhagdan beekta. Amma dubartoonni akkanas jala deemtee maarre inni akka siin jettuunni osoo atama qineensifattee onnaa jette namni asii harkisee mana yaala si geessee achis si onnaa godhan jiru. Namni nyaatumaa waa dhufee waa asii godhan jiruuti. Wanni dabreeti amma. Hi araramna diifama naa godhiiti walitti deemi. Ani amma nyaata naa godhe jees. Carraa si kennaara alla. Carraa si kennaara an booda yoo imimmaan dhiftee dhiiga boottee hin argattu na dhabuuf deemta. Dafi. Ani si argachuuf sitti hin gammade seeteen. Anumtuu si deebisuuf sitti hin gammade seeteen. Ati yoo fete gammadi yoo fete hin gammadini ati dubartiidha waan taateef sammuun dubartii xiqqishoo ani bal'isanii yaaddani. Waan amma kun fuuldura keessa jiru malee waan maaltu dhufaa maaltu jira waa waliin mazzantanii waan dhufu waan kana adda baastanii waan hin beekneef an kanaaf sitti nu jira. Atumtuu nama taatee yaaddee gaa namatti muukeeti. Kunoo mee akka immoo namaatti yaaddee gaa atumtuu yaaddaa. Yaadeetiif kan siyaasa yaadeetiif kan siyaasa maashaallah rabbi jirra saambisu ati yaaddoo tun ta'e bakka galtu dhabdee namuu barandaasa jala seensisuu didee si raffisuu didee akkas ta'uu jirta mi'ataji. Mishnaa yaaddee ati namaa yaaddoo ofii keetirra takkaasii namaa obbira darbee namaa yaaduu argeen beeku. Kun ammaa kunoo si yaadaa. Laa anaa yaaddee mitan mallee ofii keeti yaaddee jirti namni hundumtuu si xireeffate karaa irratti illee si jibbee siin jechaa si bira darba hundumtuu kanaaf malee waan biraatiin mitati. Eenyu yoo magarta akka inni mana dheereffatu biyya kan na bira dabree magarta. Maali manuma keessa waliin jirraame asuma waliin hin jirru. Bakka feetoo jiraattu maali beekaa sin jedhu. Nam beekaa siin jedhe si caala beeka. Waan namni siin jechaa deemu nam beeka. Kanaafuu bakka seentu dhabdee namumtuu mana isaatti seensuu didee akka kadhataa mana namarra naannoftee dadhabnaani caaltuun na deebisteettee yaaddee. Ajjiib bakka seenuu dhabaafi akkana rakkatti dhiphattee nafe. An saraan qixxeen namaan beeku. Saraan qixxee. Waliin geessa gambumtuu si nam feesi jibbee. Dhageeffadhu magaalaan kun guutuun namaan beeku. Namni guyyaa tokko nama bulcha lama nama bulcha sadii nama bulcha torbee tokko nama bulcha kanaan booda si jibba. Atamma kanaafuu anam bakka sin jechu jiru.
karaa gabaabaa jechuudha. Itti yaaddee, itti ilaaltee, itti raftee, itti nyaattee waan amma isin jechaa jiru kana murteessitee yeroo gabaabaa keessatti walitti deebiin waliin jiran. San ta'uu baannaan an ammas qabamuuf deema. Qabamuuf deemna. Ammas yaani booda dhageeffadhu gaa booda yoo jettee dhaabattee guyyama deetu sanuu jaarsa fidiyoo jiran yoo radda waliin dhufu. Amma jala murteessitti. Namni siisi barbaadu hin jiru. Amma jala murteessitti ma. An du'ee jiran. La mana yaalaatti dirqama guyyaa dubartiin deettu jaarsi argamuun dirqama. Yoo hin jiraanne yoo du'ee jirate waraqaa ittiin awwaalan fidiis hin jiran. Waraqaa asitti na awwaalan. Biyya Arabaa keessa jirra kana kijibuu hin dandeessu abbaa feete. Waraqaa asitti na awwaalamne hin jedhan biyya amma fiduu hin danda'u jedhan. Amma kan nuti waameef kanaa miti. Ciqilciqee kennan dhiisite amma akka ciqilciqee kana irraa kuttee waamaa jira. Maala. Waan ati guyyaa hundee qabata godhattee as dhaabachaa ooltu barri kiyyarra dhaabachaa ooltu finsi waa. Maaluma hundi qabachaa ooltu. Maal barbaachisa dhufta sammuun akkaname? Maal qabata godhattee as dhaabattee erga faayoo hin deemte? Faayoo wal beetanii chaanaala kirana fuudhi siin jedhe. Chaanaala kijibaarii chaanaala kirana fuudhi chaanaala kiyya isin bira hin jiru kijibaarii isin bira hin jiru chaanaala kiyya. Mbee akkasii bira. Ishii bira jira nama. Kanaafuu gamaa wanni qabata. Chaanaala kee barbaadame an kanis waame chaanaala kee sii kennu. Chaanaala kee fudhadhuuti ija kee arguun barbaadu lammaffaa. Ija kee safara kanatti si arguun barbaadu. Anu si arguun barbaadu chaanaala keessan. Alhamdulillah. Hatun arguun barbaadu. Anu si arguun barbaadu bakka ati jettee jechuun barbaadu chaanaala beenaa kan ta'e. Lammaffaa gara kana hin garagaltee laali. Alhamdulillah rabbil ani kun dhugaa dubbachuudhaaf eebba haadhatii yaa qaba maaliif si fakkaate beekta? Abaarsaadha kiyyaa qabaa jedhe gaa. Laala wallaahi eebba haadhatii yaa qaba wallaahi lajin guyyaa takka nara baadhaati. Na eebbisuu malee takka na abaaranii hin beekan haadha abbaan tiyyallee. Kanaaf anuma chaanaala keenyaa. Ati haadhaaf abbaa qabdaa yoo sitti. Dhageeffa maal si galcha? Qabaadhee dhabaadhee dirqama haadha abbaa ati beeku qabda. An qofti beenan gaara. Amma ta'a. Hamma chaanaala kee fudhadhuuti narraa kuti. Anus hin barbaadu sin jedhe chaanaala keessa. Ija kee arguun barbaadu sin jedhan lammaffaa. Anus arguun barbaadu sin jedhe karma ani kaati gana na kadhattee miila irra na kuftee rabbii sodaadhu dhala daagayeera kootu na bira dhaabbadhu jettee na kadhattu angaana si kadhadhee akkasitti wonna jettee jiru. Amma booda dhageeffadhu qaba. Amma booda dhageeffadhu anaan rakkattee wonnaan jedhin. Ani amma gabbaa'u amma gabbaa'u deeqaa shanitti. Nama of danda'u tokko dhageeffadhu amma gabbaa'u deeqaa shan dubartii shan salphaan oseensi na si bira teessuu danda'u ajji. Deemi kudhan ol fuudhi. Bakka ofii. Malee ani ajji rakkataa ajjitu akkas ta'a ajjitu maarri ta'aafi rakkattee mataan sin dhukkubin isin jechuudha. Ofii keetiifuu bakka galtuun qabdu beemme ganaa nama ofitti fidde. Kabajan jaalattan dubartoonni. Atu kabajan jaalattu beenu. Kabajamtootaa fi kabajamtoota kiyyaa kun wajjin waan jedhu argitanii jirtanii kabaja isaa argitanii jirtanii jechuudha. Kan galatoomii naan jedhu inni immoo galatan beeku jechuudha. Irraa illee galata illee irraa eegeen turre jechuudha. Maaliif nama galata beeku tokkotu nama galateeffataa jechuudha. Ajjiin immoo galatan beeku kanaafuu galanni sarraan eegamu jechuudha. Galanni tokkoyyuu sarraan eegamu asna deebisii erga faayoon kutteeti mana kanatti deebi'ee waliin jiraannaa araaramnee waliin jiraannaa. Ani garuu ija isaayyuu arguun barbaadu. Chaanala kanatti kenne maaliif chaanala kana jecha guyyaa hunda dhufee chaanala kiyyaa jechaa oola. Chaanala kana fudhatee narraa akka dhabamu fedhaa jechuudha. Anis argaa isaan barbaadu jechuudha. Maaliif rakkadhee yoo nasitti du'ellee ajjii gargaarsa isaan barbaadu. Akkasinis hin jedhaa jechuudha. Kabajni ajjii akkana jechuudha. Maaliif yoon gadi bahee dubartoota 5 fuudhaa 10 fuudhaa jecha gadi bahee jechuudha. Nabira darbee dubartoota hundayyuu arrabsaa jira jechuudha. Sababa kiyyaan dubartoota arrabsaa jira jechuudha. Kabajni ajjii akkasii jechuudha. Abadan kabajan beeku silaa kan galata naa galchuu qabu kan galatoomii chaanala kiyya deebistee otoo nama biraatillee fudhatamu maal kan jechuu qabu inni immoo garagalchii haasaa akkasinis hin jedhaa. Maaliif waan isaa kun deebisuun bareeduma namni tokko waan isaayyuu in nyaataa in isaa hin beekamu jechuudha. Maaliif gizeen kun nama sodaachisti jechuudha. Kanaafuu gizee kanatti waan nama barbaaduun bareeda waan hin taaneef chaanala isaatti kenne yoo barbaadin akka barbaade haa godhu gurguratee dhiisee dubartoota biraatiin kenneefi itti sobee chaanala kanatti kenne dubartoota sobuu danda'a. Kanaafuu akka barbaade godhee dhiisee nan galchu. Kanaafuu waan hordoftaniif galatooma ulfaadha kabajamaan ga viidiyoo biraatiin walitti deebintu. Chaanala kana immoo itti kennuu kootiif sirrii godhe moo sirriin goone karaa koomentiitiin na beeksisaan isiniin jedha.
nagaan naaf ta'a.